dhuftan. Nagaan dhuftan. Egaa Oromoon sabaatti jiraata. Sabaatti naa jiraatu immoo waldaatti akkasitti gamtaan walatu. Iddoo guddaa qaba Oromootti. Maatii isaa wajjin jiraata. Otoo maatii isaa wajjin jiraatu garuu gamtaadhaan immoo jiraachuudhaaf iddoo guddaati. Gamtaadhaan innaa jiraannu keessaa immoo wanti gamtaadhaan godhamu keessaa inni guddaan tokko irreessa waggaa kan birraa irreessa kan arfaasaa tulluu gubbaarratti irreessa kan gannaa qe'oo keessatti godhama. Irreessi Oromoodhaaf waan guddaa keessa fageenyaan obboo Lumaan isinitti himu irreessi Oromoodhaaf eenyummaa kan calaqqisiisu irreessaan eenyummaa keenya ittiin calaqqisiisu. Oromoo ta'uu keenya kan ittiin beekamtu irreessa gubbaarratti kan keenya kan duudhaa keenyaati kan ganamaati kan eenyuun kanaafuu irreessaan Oromoodhaan Oromoodha ofiin jedhu tokko akka waa'ee isaatti akka aadaa isaatti akka sirna Oromoo guddaa tokkootti fudhatee ilaaluu isa fayyada. Sirnummaa haa keessa darbeeti amma irreessi eenyummaa keenya mallattoo eenyummaa keenya. Nama iddoo keenya kana hundi keenya iddoo keenya waan ilaalu tokko kan nu godhe keessa irreessi iddoo. Irreessi markaa al-sadiitti saba bicuu tokkoon calqabame otoo guddatuu deemee amma kunoo miliyoona 10 ga'eera kunoo barana iddoon nuti ijoollee jedhamee yaadaman. Asumatti illee kunoo dhugaa dubbachuudhaaf kan baay'ee hin gammade bara 200 ta'anii iddoo kanatti irreessa keenya bulcheeffanne jira. Bara bicuu taanes calqabu jira. Garuu nuti irreessa kana waggaa 10 durannaa calqabu maatii afurmoo maatii 3 as ga'e. Maatii sadiirraa kunoo maatii amma kanaa keessatti bara geenye waan guddaadha. Cimina keenya ilaalchisaa egeree keenyaaf illee waan baay'ee nutti himuu danda'a. Kanaafuu ani akka nama tokkotti gammachuu koo duwwaan ibsachuu barbaada isinitti darbuu kooti. Isinis hin gammaddu jedhee nama Oromoon innaa akkasitti wal sassaabee mul'atu kana jiraadhaa fayyaa ta'aa Waaqayyo wajjin nu haa jiraachisu uumaa wajjin nu haa jiraachisu saba tokko aadaa tokko qabna seenaa tokko qabna wajjin egereen keenya kan hundumaanuu wanni jedhu kanaafuu iddoo tokko dhaabbachuu keenya bareedda fayyaa naa ta'a wajjin dabarsinaa guyyaan kun guyyaa bareedaa akkamii ta'u abdiin qabaa. Kanatti aansee obboo Lumaa waa'ee irreessi maali kan xinnoo ishii kan taa'u sanaan booda sirna isaatti jechuudha.